Nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Kabajamtoota daawwattoota televiizyinii mo'aa oduu guyyaarraaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin ani Margee Tasfaati. Itoophiyaan biqiltuu biliyoonaan lakkaa'amu akka dhaabamu biyyootaaf adda duree taatee jirti jedhe Fooramiin Diinagdee Addunyaa. Itoophiyaatti karoorri dhaabbii biqiltuu misooma magariisaa biliyoona 5 barana caamsaa 28 bara 2012tti jalqabuun ni yaadatama. Itoophiyaan waggoota 50 darbanitti haguuggii bosonaa 98 dhaabdeetti. Kana bakka buusuufis bara 2011tti guyyaa tokkotti biqiltuu biliyoona 300 fi miliyoona 50 dhaabdeetti. Akkuma kanaan Paakistaan, Hindii fi Chaayinaan tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan taasiseera jedhe Fooramiin Diinagdee Addunyaa. Akka ragaan mul'isutti waggaa waggaadhaan bosonni hektaarri miliyoona 18 ni manca'a. Madaala qabeenya qilleensaatiif gumaacha sadarkaa lammaffaa kan qabuu fi kaarboonii addunyaa giiggaa toonii 21 kan qabatee naannoon mudhii lafaas bosona ciruu itti fufeera. Bosona ciruun haala kanaan itti fufnaan waggoota 25 itti aananitti sanyiin addunyaa kanaa 28 baduu akka danda'u fooramichi beeksiseera. Misooma magariisaa baranaatiin naannoo Oromiyaa biqiltuu biliyoona 3.5 dhaabuuf qophii taasisaa jira. Ganna bara darbee bara 2011tti sochii misooma magariisaa hojjetameen naannoon Oromiyaa biqiltuu biliyoona 2 ol dhaabuu danda'eera. Dhaabbii biqiltuu baranaatiif naannichatti lafti hektaarri miliyoona 1tti siquu eegumsa biyyoo fi bishaaniitiif adda baafameera. Karooricha milkeessuuf muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa pirezidaantota naannolee waliin biqiltuu dhaabaniiru. Maddi BBCdha. Leenjiin ambaasaadderoota mudamaniif kennamaa ture xumurame. Biyyoota adda addaatti ambaasaadderoota Itoophiyaa bakka bu'aniif leenjiin guyyoota 4f kennamaa ture xumurameera. Ministeera dhimma alaa federaalaa obbo Gaadduu Andaargaachoo xumura leenjichaa irratti argamuudhaan haasaa taasisaniiru. Obbo Gaadduun ambaasaadderoonni kanneen biyyoota ergamanitti faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa akka kabachiisuu qaban imaanaa jedhaniiru. Ministeerichatti ministeer Deentaan Damee tajaajila qabeenyaa humna namaa ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoon ammoo ambaasaadderoonni haaraa kanneen biyyoota ergamanitti xiyyeeffachuudhaan fayyadamtummaa biyyaatiif akka hojjetan gaafataniiru. Qorannaa sa'a 24 darbe keessatti geggeeffameen namoonni 245 vaayirasii koronaatiin qabamu ministeerri fayyaa beeksise. Sa'a 24 darbe keessatti qorannaan samuudaa namoota 5,709 hojjetameera jedhan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan namoota 245 keessaa 127 dhiirota yoo ta'an 73 immoo dubartoota. Umuriin isaanis waggaa 1 hanga waggaa 85 keessatti kan argaman ta'uu Dr. Liyaa Taaddasaan beeksisaniiru. Namoonni 7 ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Hanga ammaatti waliigalaan namoonni 45 lubbuu isaanii vaayirasichaan dhabaniiru. Namoonni 241 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an namoonni 4 lammiilee biyya alaatis jedhaniiru. Miidhaan koorniyaa dubartii tokko irra ga'u dubartoota hundarra akka ga'etti ilaalamuu qaba jedhan Pirezidaantiin Federaalaa Saayilawarq Zawudeen giddugala tursa dubartootaa daawwataniiru. Wa'ita daawwannaa isaanii ergaa dabarsaniin miidhaan koorniyaa dubartii tokko irra ga'u dubartoota hundarra akka ga'etti ilaalamuu qaba jedhan. Itoophiyaatti miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra ga'u daran rakkisaa fi xiinsammuuf kan ulfaatu ta'uu dubbataniiru. Erga weerarri vaayirasii koronaa mul'ateen as dubartoota 101 irratti yakki gudeeddii raawwachuun baay'ee kan nama naasisudha jedhan. Keessattuu dubartootni umurii xiqqaa ta'an abbaa, obboleessaa fi ollaan gudeedamuun waan xiinsammuu isaanii daran miidhudha jedhan. Dubartootni umurii waggaa 13 tokko obboleessaan, isheen tokko immoo ollaan dirqiin gudeedamuu fi isheen tokko abbaa isheen gudeedamuu ibsaniiru. Yakki akkanaa dubartoota biroorra akka hin geenyeef qaamni hundi dura dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Dubartootni umurii isaanii hin geenye dhiibbaa maatii fi hawaasaan irra ga'u cabsuun gara buufata poolisiitti dhiyeessuun isaanii kan dinqisiifatamu ta'uu kan ibsan Pirezidaantiin Saayilawarq giddugalli tursa dubartootaa banamuun faayidaa guddaa qaba jedhaniiru. Dhiibbaa dubartoota irra ga'u hundeerraa gogsuuf qaamni hundi ga'ee isaa ba'uu akka qabu ergaa dhaamaniiru. Dubartootni miidhaan irra qaqqabe kanneen jireenya isaanii gara fuulduraa mijeessuuf qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dagannaa tokko malee miidhaa koorniyaa dubartootaa irra ga'u ittisuuf irree tokkoon hojjechuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Qaamota yakka akkanaa raawwatan seeratti dhiyeessuun adabbii barsiisaa ta'e akka argataniif hojjetamuu qabas jedhaniiru.
barmaatileen duubatti hafan hawaasa bal'aa bira jiru jijjiiramuu akka qabus eeraniiru. Qaama dubartii dirqiin gudeeduu umurii malee heerumsiisuu fi miidhaa koorniyaa biroo qaqqabsiisuu dura dhaabbachuu fi mormuun dirqama ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Dhaabbileen mirga dubartootaaf falman, ogeeyyiin seeraa fi qaamoleen siyaasaa mirga dubartootaa kabachiisuuf shoora guddaa taphachuu akka qaban dhaamaniiru. Sababa weerara vaayirasii koronaan manneen barnootaa cufamuu isaan naannoo tokko keessatti qofa dubartootni 500 umurii malee gaa'ela raawwataniiru jedhame. Sirna gaa'elaa dubartootaa 1,500 hambisuun danda'amuu ibsameera. Miidhaan dubartii tokko irra ga'u dubartoota hundarratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiisaa jedhan pirezidaantiin Saayilawarq. Miidhaan dubartoota irra ga'u hanga dhaabbatutti guyyoota 365 itti fufsiisaan hojjechuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Dhukkubbiin qaamaa fi xiinsammuun dubartoota dirqiin gudeedaman irra ga'u daran hadhaawwaadha. Kanaaf hawaasni hundi walqixa quuqqamuu qabaa jechuu isaanii ragaan waajjira pirezidaantii federaalaa argame ni mul'isa. Maddi FBCdha. Karoora misooma waggaa 10 irratti waajjira muummee ministeeraatti mari'atame. Marichi mata duree Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa jedhuun kan geggeeffame yoo ta'u, muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed dabalatee hooggansi olaanoon irratti hirmaataniiru. Karoorri waggaa 10 kun bara 2013 hanga bara 2022tti hojiirra kan ooludha jedhameera. Kaayyoon karoorichaa guddina diinagdee fiduu, damee enerjii guddisuu, oomishtummaa fi dorgomtummaa guddisuu, misooma magariisa faalamaa naannoo ittisuu mirkaneessuu, jijjiirama sirnaa fiduu, hirmaannaa fi fayyadamtummaa dubartootaa fi dargaggoota haqa qabeessa ta'e mirkaneessuu, damee diinagdee dhuunfaa fuulduratti kan xiyyeeffatedha. Galii nama dhuunfaa waggaa 10 keessatti jiddu galeessaan 200% guddisuu kan dabalatudha jedhameera. Bara 2022tti uummata sadarkaa hiyyummaa hamma keessa jiru kana amma 19% irra jiru 7%tti hir'isuu kan kaayyeeffatedha jedhan. Itoophiyaa, Sudaanii fi Gibxi fayyadamtummaa bishaanii irratti yaada Sudaan dhiyeessite irratti mari'atan. Sudaan fayyadamtummaa bishaan laga Naayil irratti yaada marii dhiyeessiteetti. Marichis guyyaa sadaffaaf viidiyoo konfiraansiidhaan kan geggeeffamedha. Ministeerri bishaan jallisii fi enerjii federaalaa akka beeksisetti marichi hooggantummaa Itoophiyaatiin bakka taajabdoonni argamanitti guutiinsa bishaanii marsaa jalqabaa irratti mari'atameera. Waltajjichaanis fayyadamtummaa bishaan Itoophiyaa irratti yaada marii Sudaan dhiyeessite irratti mari'atameera. Itoophiyaanis marichi bifa walamantaa mirkaneessuun fayyadamummaa waloo dhugoomsuu akka qabu ibsiteetti. Fayyadamtummaa haqa qabeessa ta'e mirkaneessuuf mariin murteessaa ta'us dhaamteetti. Waljijjiirraa sanadootaa fi gargaartee bu'uura biyyattii gidduu jiran irratti mariin akka geggeeffamus waliigaltee irra ga'ameera. Mariin sadee kun boruu dura taa'ummaa Sudaaniin itti fufuun kan geggeeffamu ta'a. Kan gabaase FBCdha. Itoophiyaanonni 11 dorgommii kalaqa daldalaa Afrikaanotaatiin badhaafamuu fi dorgommicha irratti kan hirmaatan Afrikaanota 1,000. Ambaa Firaans akka beeksisetti Itoophiyaanonni 11 dorgommicha injifachuudhaan badhaasaaf qaqqabaniiru. Bu'aan dorgommichaa Zaambiyaatti imbaasii Faransaay, waajjira olaanaa yaa'ii Faransaay, Afrikaa, Dijitaal Afrikaa fi yaa'ii abbootii murteetiin ifoomeera. Badhaasni kalaqa bizineesii kun caamsaa 27 bara 2012 Faransaayitti geggeeffamuuf karoorfame kan ture yoo ta'u, sababii weerara vaayirasii koronaatiin yeroo birootti dabarfameera. Injifattootni maallaqaa, leenjii, hidhataa fi piroojektota isaanii hojiirra oolchuun fayyadamoo ni ta'u. Dorgommii kanarratti Afrikaanonni 1,000 ta'an biyyoota Afrikaa 53 irratti hirmaataniiru. Kalaqoonni isaanii bishaan, eegumsa qulqullinaa, balfa qulqulleessuu, enerjii, barnoota, teekinooloojii dijitaalaa, qonnaa, qorannoo sochii namaa irratti kan xiyyeeffatanidha. Dorgomtootni hedduun umuriin isaanii waggaa 24 hanga 30 yoo ta'an, hojiitti eega bobba'anii waggoota 3 kan dabarsanidha. Piroojeektichi Faransaayii fi biyyoota Afrikaatiin kan qophaa'edha.
Biraazilitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii 40,000 caaluu himame. Biyyattiitti namoota dhibee koronaan qabaman 800,000 fi 2,828 keessaa namoonni 40,000 fi 919 lubbuun darbaniiru. Guyyaa tokkotti namoonni 300,000 ol dhibichaan qabamuu isaanii himameera. Biraazil Ameerikaatti aanuun biyya namoonni hedduun vaayirasii koronaan qabaman taateetti. Ameerikaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 2 caaluun isaanii kan yaadatamudha. Addunyaa irratti hanga guyyaa kanaatti namoota miliyoona 7 fi 500,000 fi 99,000 fi 647 vaayirasichaan qabaman keessaa namoonni 400,000 fi 23,000 fi 887 lubbuun darbuun ragaan World Meter jedhamurraa argame ni mul'isa. Namoonni miliyoonni 3 fi 800,000 fi 43,000 fi 795 ammoo dhibicharraa dandamataniiru. Akka Afrikaatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 200,000 fi 19,000 kan caale yoo ta'u, namoonni 500,000 fi 881 ammoo du'aniiru jedhame. Itoophiyaattis baatii 3 keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 2,670 ga'eera. Maddi BBCdha. Pirezidaantiin Sooriyaa Bashir al-Assad muummee ministeera Limaad Kaamis aangoorra ari'an. Bara faranjootaa bara 2016 eegalee aangoorra kan turan muummee ministeera Limaad Kaamis sababa maaliin aangoorra akka kaafaman wanti himame hin jiru. Qaala'insi dinagdee biyyattiitti daraan hammaachaa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Yeroo ammaatti magaalaa Suwaayidaatti Bashir al-Assad aangoo akka gadhiisan hiriirri mormii geggeeffamaa jiraachuu eerameera. Hiriira geggeeffamaa jiru kana keessatti deeggartootni isaallee hirmaataa jiru jedhame. Bashir al-Assad garuu qoqqobbii biyyoota dhihaan irra kaa'amee abaaraa jiru. Ameerikaan gama isheetiin waggoota 9 waraana walwaliinii bulchiinsa Bashir al-Assad keessatti geggeeffamee qaamolee deeggaran irratti tarkaanfii haaraa akka fudhattu akeekkachiisteetti. Waraana walwaliinii Sooriyaatiin yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 300,000 fi 80,000 ol gaaga'amuu dubbatameera. Maddi BBCdha. Oduun guyyaa irraaf qindeeffanne kana fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Nagaatti.